Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkasumallee obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanii nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa amantaa musliimaa taatanii baga iid alfaxiriitiin isiniin ga'e baga rabbiin soomana keessan nagaatiin akka goolabdan akka xumurtan isin taasise isiniin jedha. Rabbi baga isin gargaare baga isin bukkee dhaabbate namoota baay'ee keerii dalagdanii rabbi isinirraa qeebalee baga guyyaa kanaan isin geessisee namoota baay'eetu nu biraa hafee jira. Namoota baay'ee rakkoo adda addaatiin kan iddoon taanee taafee jira. Rabbiin immoo nama har'aa isin taasise nuunillee nu taasise nama har'a wal gahee waliin jiraate waliin nyaate waliin dhuguu rabbiin baga nu taasise isiniin jedha. Kanatti aansuun waa'ee sharafaa irraa isinii qabadheen dhufeen jira. Egaa guyyaa har'aa maarchii 31 baatii 3,2025 isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa yoo sagaleen koo xiqqoo xiqqaatte immoo na of goshaa isiniin jedha. Asumaan immoo namoonni mana koof haaraa taatan subscribe godhaa, like, share godhaa gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa akkuma beektan ayyaanaaf gara adda addaa totochoonee jirra. Kanaaf iyyuu xiqqoo tokko sagalee koo yoon gadi qabee na of goshaa isiniin jedha. Egaa na wajjiniin ta'a. Har'a guyyaa har'aa kan isinii qabadhee fi karaa lamaan jechuudha. Karaa baankiitiin biyyoota 8 isinii fidee dhufe. Karaa gabaa gurraachaatiin immoo biyyoota 19 isinii fidee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, yuuroo, Swiss firankii akkasumallee paawundi sterlingii, Bahrein diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Yemenii, Indiyaa ruupii, paawundi sterlingii, Chaayinaa hewaan, biyyoota Swiidin kiroon, Swiss firankii warreen akkana isinii qabee dhufeetiin jira jechuudha. Turtiin keessan immoo hanga xumuraana wajjiniin haa ta'u laayikii akka hin daganne. Egaa guyyaa har'aa jechuudha karaa itiyooblaagmaarket.com karaa gabaa gurraachaatiin doolaarri Ameerikaa tokko 155.88 oolee jira. Akkasuma immoo jechuudha karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 124.0 yookiin immoo duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti immoo yuuroodha. Yuuroon tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 168.68 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko jechuudha guyyaa har'aa 128.33 oolee jira. Inni itti immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaar tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 108.71 oolee jira jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 90 guyyaa har'aa karaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 97.58 oolee jira. Inni itti immoo Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 15.57 oolee jira. Inni itti Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 21.47 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Chaayinaa heewaan tokko jechuudha 15.67 oolee jira. Inni itti paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 201.80 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo jechuudha 152.36 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 176.87 oolee jira. Akkasuma karaa baankiitiin immoo 134.14 oolee jira jechuudha. Inni itti Olmaa riyaalidha. Olmaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 404.77 oolee jira. Akkasumallee Kuweet dinaaridha. Kuweet dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.4 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo 394.88 oolee jira. Inni itti Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.10 oolee jira. Inni itti Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 42.42 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 33
tuqaa 76 oolee jira. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41 tuqaa 51 oolee jira. Egaa akkuma beekamu daldalaa warra Saudiitiin immoo akkuma beektan jechuudha. Siistemii isaanii yookiin immoo akkaataa isaaniitti isinii erganiin immoo namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e yeroo jedhu namoonni 3,000 fa'aa olitti qabdan fakkeenya yoo 3,000 qabaattan 26.50 oolee jira. 26 adii jechuudha. 50 jechuun egaa yeroo isiniin jiru akkaataatti baay'istan immoo 3,000 baay'isu 1,000 hiruu 26.50 jettanii argachuu dandeessu. Mashwaara immoo keessaa 50 baaftu. Akkasuma namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo 27 hanga 100 yoo qabaatte jechuudha. 27 jira jechuudha. Fakkeenya 100 qabaatte 100 baay'isuu 1,000 hiruu 27 jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Mashwaarri nama kamiyyuu birrii baay'ees ergite birrii xiqqoos ergite mashwaarri yookiin gatiin taaskii kaffaltan birrii 50 dirqama keessan kaffaltu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo jechuudha Saudiin riyaalli tokko 33.0 yookiin immoo duwwaa'an oolee jira. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha 219.73 oolee jira. Akkasumallee Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 413.77 oolee jira. Inni itti aanu immoo Egyptian poundiidha. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.7 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 42.2 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 oolee jira. Inni dhumaa Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41.53 oolee jira. Egaa viidiyoo gaggabaabduu akka kana yeroo isinii ejjedhu isin immoo waan isinirraa eegamu laayik gochuudha. Sheeris godhaa hiriyootan keessan biraan geessisa. Isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu iddoon namatti hin tolu iddoo mijataa hin jiru. Guyyaa guyyaan akkasin bira geessis ture guyyaa kaleessa akkuma beektan interneetiinillee hin qabu. Akkasumallee immoo viidiyoolee isinii waraabuu hin dandeenye jechuudha. Kaleessa haala mijataa keessan turre beektu baay'een keessan hin saafarre jechuudha. Kanaafiyyuu gaafan simbiraa hafu nasin immoo nunuffite akkanaan hin jenne sinillee akkanan nuffine siniin jedha. Hanga turtii biraan yookiin immoo viidiyoo biraan haala mijataa godhannee sinitti jeebinutti nagaannaa turaa. Ayyaanni kun immoo ayyaana gammachuu qabu sinii ta'ee akkatti gaggammaddaniittan abdiin qaba. Hadiyyaa lakkaa'een jechuudha. Isaan iftaan immoo hadiyyaa koo walitti lakkaa'ee meeqa akka ta'e isinii qabadhee dhufa. Abshiruun akka karameellaa maleen arganne naan hin jenne immoo tokkoon keessan